مرقة قمنا أنقدي لان لقيتني وجرا فودن دابر ماني كاتي ماني كاتي ماني كاسيتي ماني كيم كم يسلتي لو كذا لا مرة ما تنباس أما فكاني أوصل لقيتني سنين ما نجت توصيني كابي ما تنباس رينو ما تنباس نبانو يوسني يتكم قرا ما في رينو تقول أتشيء من بيت وان سنجرا فان روموسي أدسي بانجرون أنا جارتي تيا كتلا رفلون بيجا قدين كابيتني وجرا في أرافة ويدا أكيد مو باو قبل ما سيقله يقول تمتى وانتي تيادة نسي قد بدم تدم تمر كني كوا كني دم نبرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم نجا فيا جرتوس نيجا جرّا قالت ربي يودي بير فيجرا ما عندي بيتر تيجون كذا نقول أرلا تيجو تكواني تيجو mana caaltu teeti ala sadi mo afuri jira mana caaltu ala wal guurte bira teeti tan keessaan takkitti mo'ame maaliif waamtu naan jechuun keessan olu yoo viidiyoo illee dho'iseetuma ishiidhaaf caaltu na seensisuu diddee jirti kadhadheetiniin daa'ima argisiisi ani ammallee moo ciitii caaltuu gaafadhaa caaltuu maal hojjetaa jirti maal eenyu achi jira sababni isin akkatti quuftee maali ka jiru kana jettee tanan gaafadha hanga yeroo saniitti na wajjin tura waan isin jettu wajjumaan kalaalu ta'u hordoftoota akka hojjemtoota kiyya inna asumaan yoo isin ishina jette dhokadheetiniin daa'ima laala naayya wanni jedhani bilbilaan qaata kadhadhaam jettee nama dhufa jirti hanga yeroo saniitti na eegaa YouTube raasillee cuma ta'aa jirti ni beeytan jedhee yaada ta'ulchaan hin fuula jedhee wajjin deddeemu takka. Kufteerti. Alan. السلام عليكم وعليكم السلام. شرتو كم؟ نجا نجا. سيادة كم؟ نجا نجا. سيادة Fayyaadha. Jirtu. Maal qaatsi eegamaa turte? ما له أصلا ما نبرد ما نبرد Jechuun maal namni akkana nama barbaadu? ما رأيكم سما نبرد Haajuma maa sodaate? مال Maal jechuun maal barbaadu maa jettee sitti ajjaman guyyaas barbaade halkanii miti. Maal namni namatti na jamu? لكن كلام إنه ما حجم كوان إنه حجمي في الصنبين وأنا حجمته اللي نتنمني سنوها في Sirrii maa waan si ajjamee sitti nimni amma kanaa sitti musu waan egaa. Akkamati? نجا Maal jette? ما Suumanni akkam? بريد Eessaa dhuftan mana caaltuutti dhufte? إيه Achi teettanii? إيه Nama eegaa jira si wajjin si malee? ما رقت ما رقت Maal rakkatte? Jechuun gaafatu maa rakkoo qaba? ما لي بقى تجلا Yaa jechuun achi noo sillee achitti arge dhalaan biroolee jijjiirte gaafachumaaf maa itti nimsi hin jette? لا ما أكجر نجا هتفي Itti nimsi hin jettu? ما لي ما إسا كولار كني جيت Simu akkanaan waliin arginni ma beekaa garuu jechuun كيسين نانجت بات أنا ما فينا دبي ما لي سهم maal rakkoo qaba natti himi. ما لي Laa jechuun nama meeqaa achi jira jechuun fakkeenya anumaa fi caaltu jira yookiin immoo namni biroolee jira jetta kanuma maal rakkoo? ما لي في جرام Gaafachumaaf kaan maal ما قافت تجلا akkam jechuun ما كانوا ما سوان إنه ما قافتني ما لي نوم تيجوا suma أنا gaafachu في سكوا فجرة إنما هيد فجرة ما تنو jechuun amma si arge yoo isin sadiin shamara qofa taate rakkoon qabu yoo namni biroolee jiraate akkuma natti hin tufe. نبدأ فجرة Atillee isaa akkuma isin jettu jetta. أكاسين جرام ما لي جرام Amma laa sanii miti ani ka jedhu waan asi gaafachuuf si waamillee natti himuun hedduu fakkaata. Amma qaldiidha. لا ما لي جنة nama meeqaan ishee jirta? نمني في الهجرة نمني في الهجرة تنسوسيه من ده وام من كيس جرنا قرش مرجع Waan mana keessa waan badaa si gaafadhe nama meeqan mana san keessa jirtanii si malee caaltuu malee nama meeqa jira namni biroo مالي فكنا قافت تجيبه كوسيه ما akkanuma si gaafadhe. فكنا نمني مال قرون ما قافت Isham caaltuu mana jirti dhiisee rakkoon qabu. Amma mana jirti saakan. أنا مجال تو هذا كايس تنم Arabannaati malee. مالي Ani akkuma dura bilbilaan si gitti mee waa si gaafachuuf isin jee naan jette mire. أنا ما روى أنا قافت شو تاني ما قافت Innaa yoo natti himte كانوا maal من قافت شوفي ta'a? مالي سلاون من كيس مال Bara kun rakkoo takka hin qabu.
Rakkoo qabaattee qabaatu baaltee maaltu na galchane maaliif seefi? Maa na gaafattaa maa seefi? Maal taate yoo natti? Inni moo. Eeshi kawaayee nama mana keessa jiru dhiisiti. Amma isin eessis. Isiillee jiraattee jiraachuu baattee ni moon waan isin marate. Araa waan tokko na himi. Baraan isii miidhagni wallah waa takka isii godhuuf miti. Wanni si gaafa dhuudhaa waan birootillee osoo hin ta'in. Anamma yoo guwana jedha kun olin sentu jettee ulaana cabtee na dhorgitimi. Sababa kanaatiif maali rakkoon kana gahee maali yookiin nama jira yookiin maali kajeelu kanas gaafachuuf malee. Waa mana jiraatanii jiraachuu baatanii silaafa wallabbii maa hin wallabdanii. Wallabbii rakkoon qaba amma waliin dhabne duraanuma simatu wannoo jedha malee ani si wannoo jenna. Kanaafuu walitti araaramuu buusi gaafa. Si akkana jirtu tana dhiiftee dhalaa biraa jala deemta. Si akkam jirti? Si akkana bareeddu tana. Bakki fakkaatti bara. Taa'ammaatu ni bareeda. Bareeddu. Maa ofii didee kaa? Si geetti. Ofii didee balaanii waan godhe. Akkasii ofii didee. Eega. Haa ta'u. Maal? Haa ta'u bakka siinuu didee. Ni fakkaata. Maal jettama isin qofee fakkeenya gumaa ta'utu isinitti illee akkasitti amma nama hundatti ilaa isin amansiiftee jirti sii galee ifumaan nagatee jettimi. An akkamitti gatime? Dhiifta dhalaa biraa jala kaate gaa. Dhalaa biroo jala hin gaane bara isiin gani isii gatu jechuun yoo warratti isii galchi. Akkamitti dhalaa biroo jala ta biroo irratti fuudhe malee. Amma kasanii rakkoon qabu waan itti araaramuuf deema walitti araaramu yoo isin wannoo jettu. Araaramtanii araaramuu baattanii dhimma keessan hedduu maaltu na galchee mana gaafata. Amma natti himi kanamma mana jira. Ani wayii manguddoon ergachuuf deemta. Maal yoo hin dandeettu nuti wal nu aratu sonoo arasi mata. Hin danda'u. Hin danda'u. Maaliif dadhabu? Dhimma abbaa warraatti fadharraa hedduu maaltu na galchee. Koo bara dhimma amma jidduu seenuu osoo hin ta'in amma ati akkuma nama tokkootti atiillee yoo obboleessanii qabdaa? Ati ka duraan gattee hanga kana hundarraa fagaatte siin heerumuu heddii jechaa dhageenyaan inni amma iyyafattee waan isii soqaarta. Silaabillee eessatti heerumtu ani hin dhiisu eessatti heerumtu. Nikaa kee ofirraa qabdi akkamitti heerumtu hin heerumtu. Silaa gattee mima. Haa heerumtu? Situ heerumsiisuudha? Ajaa'iba qabdaa yookaan? Ani heerumsiisu baadhee maa nama argiteefi? Nama argiteefi? Ati heerumtu sila? Maal gaafiin taane mana. Bakka dhiisi kan waa'ee sanii ati amma waan asiin jennee. Ani heerumuu baadhee soomaalillee waan taane qaasin maali sila? Eshi bakka dhiifama na dhagee gaama. Dhimma guddaa na gaafachuuf deemta. Waan asi gaafa naa himu kaati naa himaan jirtu bara. Maal si man himuu jedhe bara bakka xumureessu. Himu. Akka nu walitti araaramu feetu walitti nu araarsu. Yoo rabbi isinii laaffise araarama. Bakka akkanumaa yoo naa himu kan sababa. Amma tisi walli araaramuuf illee osoo hin taane. Ninaafa maafi isin heerumuu deemte jennaani. Ninaafa akkamitti ninaafa jechuun maal? Ninaafa dha. Ka dura gattee quba isin qabne isin hordofne isin heerumuu heddi jennaani maaltu yaafatu. Na maaliif nama jidduu akkamitti heerumtu jaartee nama? Amma osoo fakkeenyaaf fakkeenyaaf osoo amma akka keeteetti taate ati heerumtee jaarsa qabda fakkeenyaaf jaarsa sun sirratti osoo jaarsa sun kan keessumni gadi sin dhiisin walumaa kaatee ofumaan heerumta ni kan isaa sirrii. Gadhiifta haa. Mani kaan irraan ta'uu gadhiifta kaatilis. Fumaaf gadhiifta. Simatu gadhiifta. Mirgan qabdu barri siin gadi dhiisu. Yoo an gadhiisu qabu. Gadi deema qaadi shari'aalee hin jiraatu na ibsuu dandeetti. Qaadi shari'aalee yaada amma siin akkas godhu weddi. Kanuma kana natti haamtuu fi kana wajji akkana jettee haasofti. Amma dirqaan waan icciitii siin hubachuu deemtaa. Laa jechuun sima gaafadha waan tokko maara koo akkas jetti. Isin jette jechuu baatte ani fi jedhe malee waan isin jette si himaan jiru. Jechuun qaadii shari'aa kanaa yoo isin jettillee isillee mumkin akkas jechuudha. Qaadii shari'aan akkamitti yoo qaadii shari'aa jechuun yoo akkamitti dirqamaan. Sila jalaa gattee barri kennu fakkeenya. Namni waggaa jahaafuu ji'a jahaafuu waggaa haganaati miti ji'a jahaafuu baawwarra dhiiseetiin yoo nama hubanne yoo nama taate kennu hin jiru. Hin ganne bara. Maaliin hordofaa artamaa quba qabda? Haa itti achi deemaa jira guyyarraa dhaqaa jira. Guyyarraa. Isitti hunna deemaa. Gattee amma isin heerumuu heddii jechaa dhageenyaan iyyaafachuu jammarte. Amma sanii mitaatti na dhageeffadhu ani tokkoffaa wanni sitti himuu dhufe maani beektaa? Amma isin achi taa'aa jirtanii ani achitti deebi'uudha mana akkama achi baataniif. Sigara amma sitti waan gaafa ani yeroo hedduu dhufee isin saalfadhee suma sifaa wannoo jedheetiin deema ishee mana qabiyya sifi mucatti ijoolleen nama lama jiraamsi malee. Yoo isin jettee araaramtanii walitti deebitan. Numal tu nungel tere. Jechuun ammoo jechuun osoo walitti araaramu ammoo dhiiftanii akka biraa baata. Numa ciccibite. Laa'ee jechuun akka isin achi ta'etti na bara. Miti. Maal balleessine? Maal balleessine? Bakka yogguu ani isin yoo isin argite isinii mana keessa jiru isin lolti.
Silaan soo isin mana keessa. Gizee kophaa jirtu loltu. Mungkin loluu dhabuu dandeenya. Gizee kophaa jirtu humna illee qabee waan fedhe godhuu danda'a. Amma isin achi keessa jirtanii. Isee humna waa godhuu fi kaarraa deeman jettu maaliif gannee deemna. Humna waan fedhe maal jaartitee waan fedhe godhuu maal ta'a? Hai. Maal jaartu gatanii bakka deeman deebi'anii jaartitii jechuun danda'amu. Atam isii deeggaraadha. Andek dhugaa rabbi dubbadhe malee deeggarsa irra hin jiru. Dhugaa rabbii kanaan dhugaa rabbii osoo taate ani isin lamaan jaarsaaf jaartidha araaramaa jetta malee wanti hin jettu. Amma waan kana ta'eef ijoollee lamaan achi jiru san illee baasiti deem. Akka achi baatan hin barbaada. Ani yoo samoon yookiin boru yookiin iftaan yoo dhufellee ani yoo isii qubatti arge isin qubatti hin dubbattu. Jaarsaaf jaartii dirqimaan araara. Silaa illee isiitu kophaa galaa jirti maaliif wanti. Isin kilaasite isin kilaasa achi keessa mana kiraa qabdan moo akka? Moo isin manuma tokko keessa jirtan? Akka feenee haa ta'in. Akka? Amma soowwan zanni na balleessuuf deemta. Zanni miti baranaan situ aaraa jiru malee ana aaraa jiru. Maali silaa dhimmi guddaa wanti na gaafattee waan deemu. Wanni ani si gaafadheef tokkoffaa kanuma. Tamma fakkeenyaaf akka jaarsa isii ta'in beektamudha. Ani isiidhaan rakkoo isii jiru fakkeenyaaf buleessa kan kee tokkotti na qarqaadhisin jedhee si gaafataa jira. Ati immoo faalaan natti garagaltee akka waan birootti suwaame natti godhataa jirta. Eeshi sanillee yoo ta'e immoo. Anka kana amma bari isii waliin nu buusuu barbaadana fakkaata. Isiin kuma qabdi. Isiin kuma. Maaliif walitti bulee? Amma soda geetti isin natti naaftu maaliif? Maaliif waan badaa naasuun waan badaa waan isii maal haasa'u? Wayi osoo isiin nama akkanaati. Waan badaa asoo baadhamee eegas waan maaliif bira deemtee nuti? Maaliif bira deemte? Maal rakkoo abbaa feeti bira deemtu anaa miti abbaa feeti bira dhaquu hin danda'u waan isiin waa isiin qoxaaxarre. Abbaa fedhe bira dhaquu hin danda'a. Isa bira maal jedhan nuti? Isiin inni naaftee ni maas na bira dhaqite jettee shakkitee immoo maaliif? Atama fakkeenyaaf waan badaa isiin haasa'u. Maal irraa naafti maasiin? Akka waan akkasiitiif bira hin deemne hin beekne. Maal gootaa bira deemte yaaduu dandeetti. Naaf maali amma fakkeenyaaf ati. Quban qabdu kanaa quban qabdu atama natti. Kanarra illee turuu hin barbaadu. Eshi ati amma yoo isiin mana hin jirre dawwal nama daa'ima walaala. Maa kulis? Daa'ima laalta. Maati? Kanaaf yanti naamte. Kanaaf. Dawwala siyaamayi. Maara koo. Ati an siyyuu shakka jira tokkoffaa. Maali? Namni mana heerumsii caaltuu heerumsiisu deemuu si ta'uu nuuf. Miti. Maara koo qabare. Si argee fiyyaa. Kolfuutti hin jiru ammaa kolfu. Inni kolfaa hin jiru. Si kolfaa raba. Laa yoo argee fi ebaloon argee fa jettu ati obboleessi keeti kaala jira jedhu. Qataa illee ta'u isiin haa heerumtu ma. Ati ni heerumtu? Ati ni heerumtu? Ani heerumee baadama si dubbataa. Isii yoo ka isii maal si galchale ka isii? Heerumtu qaama irra silaa gattee maa isiin jaarsa malee maal gooteetti. Ati fuutee silaa silaa taa'arte. Maal jaarsa miti? Dhiifte kaasila moo wayiin golfee. Dhiisuu kiyya maalitti beekta? Hai. Malee si galaa mara jiraame. Isin tochi jira akkamitti achi galaan nuu? Dhufa namaaf jedhan namarraa baqata. Baqata isin yoo achi haatan. Jiru akka nama hin beeknetti amma waan biraan haasa'initi. Maal hin beekta? Dhimmi guddaa wanna gaafachuuf dhufte maali? Kanarraa haasa'uun barbaadu soomaan illee akka badaa. Bar soomana waan balleessin. Soomana cabsaa. Barbaachisu. Ani aaraan jiru kora kiyaatiin aariin yoo aartilee taate. Amma na dhagaye gabaabaa sitti hima. Ijoollee lamaan achi jirtutti illee. Jechuun situ waan ol jeessu waamee yoo amma durallee si walitti taasaa qabnaa akka tokko sinna beeka jedhee miti. Fuun mucaatiin takka obboleetti jiramas. Takka obboleettidha. Amma ati achiin dhufaan jaarteetti akka fedhetti wajjin jiraadha waan ta'eef isin achi ba'u qabdan. Tokko faasii galee. Yoo kireessi mana kireeffatanii kayyatan taate kilaasii sanillee kira waan isin irraa fudhatanii isin deebisa. Na achi ba'a. Asaba keessan achi dhaquu dhabu. Sila caaltuu qaata walitti araara. Maal jechuudha? Maarree bakka nama isin to'annu lolchisaa jiraa jechuudha. Mirga gamna. Angiddiidhaan dhaqeetiin wajji rafuu danda'a bara. Manni keeti? Manni keeti? Manni kasiiti manni isillee tillee kiraa. Namarree maaltu nu baasa? Amma fakkeenyaaf osoo hin dhaqeetiin isinii mana jirtan osoo hin qabee. Maaltu nu baasa reenu maaltu nu baasa hin baanu? Yoo isin hiite kun godha. Maal fi reenu tokko. Ati sheemii beektu waan sin jira afaan Oromoo si adda sii ba'an jiran. Ani jaartiitii akka itti araarfadhu beeka giddiin qabeetinii wajji rafee araarfatu jedha. Ati immoo ba'uu qabda mana. Si galee ijoolletti himte. Wanti itti yaaddatanii si godhuuf deemta maal rakkannee qofa akkannee deemne hin deemne nu bira. Hin baanu. Waa takkaan godha waan biroo maal godha? Hin baanu walumaa galatti. Maaliif jaartiitii? Hin baanu. Maaliif baana? Ani qoosatti hin jiru laala ilma maqaan kee. Anis qoosatti hin jiru bar. Walaa qoosatti hin jiru. Ani immoo achi gaafa dha immoo akka walitti hin zannan akka walitti naarra si galee. Baanu dhiibnee hin baanu.
maaliif baa Eshi achi yuu manni baawwaata. keetii miti mirga qabdaa jee Marga wayituu qabdan jaarsa jidduu ta'e amma isin tuwan lolchiisaa jira yoo gabaa. jaarsa sitti maal nu mana keessa galaarra gibbii keessa galaarra maal Gibbii keessa gibbii masaan iyyuu bahu qabdan gizeen dhufe. Eshi yoo muluu iyyuu baawwaatan gizeen guyyaan dhufe sitti dawwalaa hin baa. mana kana keessa seenaniiti bahin jechuun hin danda'ama. Baay'ee barka hidhaa siin nyaa jira. Ani fakkeenya yookiin nama bira deemta yookiin nama guyyaa saniiti yoo fakkeenya akka achi lafataa mana Mustafaa dhaqxe. Mana Mustafaa namni jira yookiin karaa biroo dhaqxe ijoollee gaddanyaa wajjin achi bultan gibbii san keessatti anam sababa keessanii ani caaltuun akka itti walitti caayisilee yoo isin argite. Naraga yoo isin argite itti kaa'aariin hin lolti. Sigale ani ammaaf kabajaan si gaafadhe garuu ana caaltuu wallahi yoo ati kadidee mbaa caaltuu sitti illee ati caaltuu akka loltanii marsanii si baastu illee hin godhan. Kanarra immoo guyyaa yookiin yoo muluu mana gadhiisin nyaan jiran yoo an sitti dawwale ijoollee guurtee gadi baata. Walillee maal gootama caaltu walillee walillee riituun deemu. Amma baatu ati. Bahu maaliif ta'a. Ayyee ani kanuma sitti muuf gaafa si wal dhabdan immoo muktaartu wal nu dhabsiisinaan hin jedhe afaan nagaa sitti taase naa waan kana ta'eef deema murti. Kanuu nagaa fachuun. Kanuu isa gaafachuuf gadi dira maal godha? Kanuu nagaa fachuun nama tisa. Ati garuu mee deema waan dubbadhu. Si ta'uu noolu facaasu heeruma jedhee akka si yookaan waan labsiisaa jiru dubbisanii bahu qabdaati hin taatu. Akkasii mirga qaba akka murattu heeruma jedhanii. Amma ani soomana qaba deeme aariin qaba. Deem hamna arsii deebifatu iyyuu. Maal godhatte? Ina hordoftoota hojjettoota kiyyaa yoo mucattiin tun illee yuutubara mana caaltu jirti. Sana malee dhalaa sadii moo lama jira mana caaltu. Innaa yoo anda ulaan aga cufti sababa dhalaa sanii ta'ee waan ta'eef beeku dura dhalaa sana achi yaasuu qaba dirqama. Dhalaa tunni yoo achi yaate caaltu yoo ani kophatti ani isin yookiin alaalamte yookiin isin waa kana loltu. Amma waan jala argituuf yoo afaanota kan dubbatu intarneetii innaa itti mee jira. Isin caaltuun viidiyoo kana wariite yoo argite ofumaan intala hin argiti. Annaa waan kana ta'eef asuma. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.